Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Muhammad Comedy Orotu. Akkasumatti hordoftoota karaa Feesbuukiitiin Muhammad Rashaad Abdallah jalatti argamtan. Akkam nagaa jirtu baga as geessan alhamdulillah nagaa qabnaa kunoo galata rabbii as geenye. Akka misoomanarraa jajjabaattunaaf ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaariiwwan namaa akkasumatti barnoota tokko qabadhee saniif dhiyaadhe barnoota kana haala ajaa'ibaatiin irraa baratan jeensan abdadda. Waaw barnoonni kun maali yoo jettan barnoota ajaa'ibaati jechaadha. Barnoota ajaa'ibaa sanii qabadheef dhiyaadhe. Barnoonni kun jechuudha karaa meeqaanii waa lama qabadhee sanii dhiyaadhe takka lama qabadhee saniif dhiyaadhe. Amma waan hin qabadhee dhiyaadhe isaniin ceessa karaa tokkoffaadhaatti. Tokkoffaa haala akkamiin namni yoo liinkii yuutuubii yoo nurratti ergan haala kamiin subscribe gochuu dandeenya. Liinkii kana jala gadi buunee waan ajaa'ibaa nutti fida jedhamee dubbatamaa ture. Liinkii sana haala ittiin jala seentanii subscribe gootan haala ajaa'ibaatiin isaan agarsiisa. Akkasumatti warroota yuutuubii keenya faariyaa taatan yuutuubii keenya jala seenuudhaan akkanumatti gubbaa kanarratti Maammee Comedy Orotu kunoo akkana gootanii jechuudha. Haala kanaan kunoo haala kanaan isanii dhufa jechuudha. Haala kanaan isanii dhufa iddoo kana gadi dhoowuudhaan iddoo diimtuu kana akkasitti gadi dhoowuudhaan subscribe gochuudhaan mallattoo isa dura dhufu kanallee haala kanaan jechuudha. Mallattoo isa dura dhufu kanas al gochuudhaan dhiifama wajjin al gochuudhaan maatii keenya ta'a kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hammaan tana karaa haala saniitti san dabarsaa qaxxitaa feesbuukii jala buuna jechuudha. Qaxxitaa feesbuukii jala buuna jechuudha. Facebook jala buuna. Feesbuukiin namni wallaalee hin jiru feesbuuk jala buuna. Feesbuuk jala seenne haala feesbuuk jala seennuun jechaadha. Kunoo feesbuuk jala seenna mee liinkii namaa kaniin sheer godhee isa na agarsiisu. Kunoo ammaan tana liinkiidha kuni jechuudha. Liinkiidha jechuudha. Isiin magarroon kuni liinkiidha jechuudha. Isiin kun liinkiidha. Ammaan tana ani liinkii kana haala kamiiniin subscribe gochuu danda'a fi kiseeniin itti liinkii kanatti okay qubaan godhee haala kanatti iddoo biraa nageessaa. Wanni kun subscribe hin godhamu jettanii gaafii takka dhiyeessaa turtanii. Kunoo akkamiin akkana ja'a gizee achi xuunne haala kana nuu fida. Haala kana akkamiin irraa oofnee subscribe gochuu dandeenya. Haala kana gizee sanii fide salphaadha iyyuu kuni. Haala kana gizee sanii fide barreeffama irraa kunoo isii bibbicuu asoodii kana iddoon itti mare kana iddoo kana gadi tuqaastu obboleeyyan kiyya. Iddoo kana gadi tuqaastu. Haa gadi tuqaastu. Haala kanaan isanii fide kunoo. Haala kanaan gizee sanii fide tokkoffaan send messenger. Lammaffaan view save teams. Sadaffaan copy link. Afraffaan opening in YouTube. Ammaan tana kunoo nuti jechuudha kan nuti filannu maali jechaadha. Opening YouTube kana filanna jechaadha. Obboleeyyan kiyya yoo sirriitti dhaggeeffattan haala ajaa'ibaatiin subscribe abbaa feetaniif godhuu dandeessan jechuudha. Ammaan tana opening kanaa filannu anuma caqasaadha. Kunoo na egaa haalaan Facebook YouTube jala nu bugeessa jechaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi kunoo haala kanaan gizee Facebook jala san fide kana tuuttan ammas diimaa ta'e sanii dhufa jechuudha. Waan hin subscribe godhee jiruuf diimaa ta'e sanii dhufa jechaadha. Iddoo diimtuu tana jechaadha. Namni wallaalee hin jiru kana jala dhumnaan iddoo diimtuu tana namni wallaalee hin jiru subscribe hundayyuu hin beeka. Amma iddoo diimtuu kana gadi dhoottan haaluma qallaaliin isanii gadhaama jechaadha. Kunoo al gootu waan feetan itti kannitanii kunoo ammaan tana jechaadha. Iddoo reefuun tanaa sani yoo iddoo tuttuqaa san tuquu baanne waan inni nutti fidu ittuma eegaa obboleeyyan kiyya. Waan inni nutti fidu ittuma eegame. Kunoo iddoo deebi'ee san agarsiisaa dhiifamaa wajjin waan inni fidu ittuma eegaa. Iddoo san gizee xunne waan inni nuu fidu ittuma eegaadha. Kabajaadhaan na hordofaadha. Kunoo waan inni fidu kana gizeen gaddee yoo iddoo kana tuqachuu baanne maal nuu fida mee ilaala. Reefuun tana
reefuun tana gisee iddoo kana xunne waan addaan nuuf fidee miti isa wallala haala itti subscribe goonuu nuuf fidee miti mee hayya yoo iddoo tana xunne maal abbaa isaa badaa mee warroottan tuqeedha takkaa tuqeen laalin hin laallaaf kotta iddoo kana haa xunnu iddoo MJ subscribe joo kana haa xunnu kunoo akkana saniin jaa haa xunnu akkana saniin jedha haalaan akka san godhutu meegaa hin dandeessan irra guddaan jechuudha subscribe gochuu hin dandeessan karaa dheeraa nama ofa jechuudha akkanatti sanif fida waan adda addaa barreessisiin jaa ati kanuma kana jidduurra yoo akkana gooteetuma akkana maanta godhisiin jeessan xaaxaa malee daqiiqa takka osoo sin eeggachiifne subscribe goota jechaadha haala kanaan jechuudha kunoo haala kanaan iddoo kana yoo tuuttan kalaa qallaaliidhaan subscribe gochuu dandeessan mee sana agarsiisu kottu laali mee haala xiqqaadhaan jechuudha kunoo kana inni kana siin jeetiin jira open in YouTube kana jechuudha haala kanaan mee kunoo mee haa xunnu haala qallaaliidhaan YouTube jala san buuse kunoo subscribe asitti dhufa subscribe waan fedha gootaaf jecha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh haala kanaan itti fayyadama akkasumatti hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura YouTubein kun YouTube keessanii akka subscribe gootan obboleeyyan kiyya kabajaan isan gaafadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gonkumatti injinqatinaadha akkaawuntii akkatatti banattan isan garsiifnee jirra waan adda addaa isin garsiisna haala adda addaatiin namni kun beeka namu wal adda beekani salaam haala kanaan jechuudha obboleeyyan kiyya subscribe gochuun dagatina ani maamee comedy orotuudha akkasumatti baay'azoon waraa guddifnu YouTube keessan kana guddifadhaa isiniin jaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota kiyya channel keessan kana guddisuun dagatina assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh horaa bula